Kuulen sibira heerumte maal edareeti maan heerumin? Amma deebitii sin jedha bara amma deebitii. Maa kuullee way heeruun isi jalqaba arfaffama shanaffa kun. Shanaffaa. Eefa. Ati maaliif takkitti maayyuu heerumtee nu garsiifne rayidha bara. Indala hiikutee daabboon. Amma se deebuun fedhu naan achitti hafuu fedhaan. Habiibti sagalee heerumanii sagalee dhiiraa baranyaan heerumi. La an kamma se deebuun barbaadu kuullee jechuun akka nama mana injiraami mana xibsii bayyinatti seeneeti qammaftee deebitu furra torbaan takka cala hin teettu ammaa deebiti nama hin argita. Kaisiyyuu rabbi. Gaafa heerumanii deebi'an si wannummaa nati si ol galchitee galtiiroon na hafattuun maali qaata asinatti mane si hamataran jettee ijoolleen as dhuftee qaata na himti maan na hamatta si wajji wanna hamattuuf. Namitti inshallah daabboo saddeet bilcheessee sagalaffaa rabbi nama hireef maal godhu na onnette ganama galgala gubdii irra teessee. No sargii goonee fi sirbaa fi turree achumaan carraa an argadhe kana rabbiin haadha faatee hiriyaatti yalla haru jennee du'aa isii goone wallahi isin hamaa. Awuzu billah rabbi carraa isii argatte naafiyyuu nirin awuzu billah ka isiyyuu rabbi yaadate ka isiyyuu rabbi jiiseetiin jedhe mee rabbiin qaba. Saanuma jenne rabbiin kuullee yaadate haadha faatee yaadate jennee du'aa isii goone wallahi. La ani dhaquu yoo dhaqee jedhas deebi'uun fedhu. Maal jaalatte? Sheeppii ajaa'iba kana baatu kan nama kaayyoo karoorri kiyya ispoortiidha jedha namni. Wallahi. Wallahi. Sheeppii akka abbaa saruun argina si lalaal. Mee. Laa bakkeen nama agartan hin beektu. Sarbaa kana sarbaa. Okkoon argitu bar surree gurraachaan jiraaf isitti muddatu bar. Mee ol kaa'i mee. La mashallah taala wanda fakkaata eno jaartii giraandi pee haadha faatee wallahi dhiira xiqqishuu wayiitti heerumi seenaa dalagaa akkana miti saniitti. Mucaa xiqqishuu intaloo dabbaa guddaa qabu fuudhe tokko beeytee. Ramme heeruma. Rammee quuftumo. Rammee jaarsama ilmoo daa'ima makiisan kana mana waan kiyyoon dhisan dhaqusan. Xiqqoo gurraan dabarsa sun jaalala quuftutu dha hin dhagahu. Reebii kanaayyuu galtii galchee suuraa kuullee profaayilii wanni irra shaasharra kaayadhu sirba yennaan dhagahuu dadhabee ofirraa qabuuti. Eega mucatti eega jaarsa duraan qabdi. Dhaga'ee mucaan giiftii tiktookii keessa baafate rammee xiqqoo akka qalbii godhee argu. Anillee rabbi jedhiiti cubbuun na seenteti waan mubaarakiin irraa hafte bushi godhina yennaan dhufee dura koohina kuma afurii naa kennee deeme. Eenyu? Jaarsi quuftu. Wiinii 40 qaba leencaan balleessita? Alatti yaa wiinii anuu wiinii 15 qaba. Wallahi. Wallahi billahi. Walirraa balleessinuure? Asli rabbi jedhiitii natti fuudhi namittii tanaa. Kootu xiyyaarratti qaba. Ani qacaacaa dhiira gabaabduun fedhu faamiliyaan. Inshaallah. Wiinii meeqa qabdaati? 15 qaba. Akkamitti addaan kun narre? Kamoo yaatetti fudhata. 15 qabdaa? Mee wallaayyee? Wallah. Yalla alallah. Family share gora. Nuti wiinii 40 qabda isin 15 qabdi. Aboo kee xiqqishu waan ta'eef yoo kuma kureessanii irraa naa kuti. La wanni akkas jedhu hin jiru waan balleessine habiibi waan balleessineen. Maal jettan family? Qulqulluu koo jala kana jirtaa? Nuti booraa hayyuun qabnati qulqulluu qabda habiibti natti ergiin nagaatti erbe. Ada kitti miskiina garaa raaftu qabda qulqulluu kiyya tokkocha kiyya jetteeni nuti booree hayyuun qabnu. Duunge jirtaa jala kana. Duunge. Sheer godha. Duunkeen kamiin immoo? Hin jiru na fakkaateetti sheer godha. Dhugaan 15 qabda? Wallah. Sheer godha ayyee. Yaa rabbii kiyya namni tokko hin jiru. Booree hanuun jiru yalla ergi alallah yabo.
Baddu abaddu maal abbaati. Cinqame wiini matana fokitti geemii tapha dhabe yaaddoo miti. Taappi godhaa wuddooche baru ijoolleen kiyya subhaanallah wiini afurtama ifaajee keessan. Ay man ijoollee mana kiyyaa wayita taphatan godha bannaataa cuciniinnadha duruunfadha irraa balleessa wiini Jabaadhaa wuddooche. Go ahead guys. Akka duratti san akka duratti gurbaa. Jabaadhaa wuddooche hundi keessan. Tokko lama sadii tokko lama. Triple laafi booche. Triple walargaara wuddooche. Guys. Walargaara. Family walargaara wiini soddoma ijaa qabaa subhaanallah. Arbaa guutuu kiyya thank you so much. Tagaagatu ishii baala kiyya welcome. Wanti godha alaikum family. Family walargaara. Yooma ijoollee namni yooma naarifattan guys yooma naarifattan. Family wiini soddoma ijaa argaartanimi. Wiini soddoma ijaa argaartanimi. Ifaajaa keessanii dhufe. Hundi keessan namni kuma sadii dhibba tokko kun akkanuma. Wiini kudha sadii qabatte soddomi kudha shan qabatti ba. Lama guys. Ara bannaataa dammaqa rabbi jedhaate haga geemii seen reefuma sa'aatii lama dammaqa. Irra fanii. Maa bire reefuma geemii onna dheetiin ka'e maal taatan guys. Walargaara wuddooche tagaagatu. Namni sagalee hawaasa akka qopheessaa ishee membarii ta'a inni kun. Member go namni sagalee member. Ramadan. Ababaa sagal. Ababaa sagal waa kan beekan yaada waa kan jedhaasanii ababaa sagal. Turfoo. Ababaa sagal. Dr. Aisha. Hayaa. Ababaa sagal illee guutuu saban dandeenye madadee deemaa gaayis rabbi jedhaate kuma tokkoon jedha dhibba saddeetiin jedha. Ababaa takka guutaa rabbi jira riskii rabbi fida giiftar illee ka jala kana jirtu kan aba giiftii kennuun feene ababaa naa guuti. Wallahi giiftar rummaan jala kana jirtu illee ababaa takka naa kenna. Saba kana hunda keessa ababaa takka dhabuun sheemidha wallahi billahi. Qaanyi guddoo. Gilaabii ababaa takka. Astaghfirullah. Dabli walargaara family. Family wal gargara, please wal gargara, please wal gargara guys, wal gargara. Family please wal gargara. Asal kiyya mangisi kiyya rehabile tagutam. Please wal gargara guys. Sira ni na follow na finde bifne male. Badisha. Thank you so much. Follow orang kawatin kan ufeti ni ko ina kuma me kana kenne asiba ko me katajir. Badisha follow goda. Follow dama Asani follow goda. Arba ubu follow goda. Lenci ati follow na kene sun afanin na habau. Afanin. Enu. Inde so follow. Lenci kauda. Silasi tabsiisati ni keessan qabu jedha. Follow na devne debisu. Sila akkasii godha asitu akkas hin taane warra jettan never nandu alaal waan dawaa ta'u yoo ta'e giiftiin keessan. Inde giftaroota kee kabaji anchi mooditara namni kennee sirba itti bani. Habibi an giftarri chiggaramin akkasii mana kiyyaan dhufne. Bannaat. Amma mee kana. Sportii isaa meeqatti deemta? Laa ganama deema. Amma kanaan jedhe kabiraati. Kana arrabsu hoo kabiraati. Mee kanaan jedhe iyyuu kabiraati inni nun arrabsu ni ati maal abbaa keetii dhuftee sinna arrabsita. Donqooroo yee donqooroo lijji. Na ajaa'iba bara. Kanaan jedhe kabiraati. Kan deebii deebisee fillee kabiraati. Ati maal abbaa keetii afaan balta. Maalash. Dame malo ayya. Guys, amma kana nyaatamne. Happy gora udoch. Ara ani maalitti ara guys in aro man taatan. No sanim jakka waan quuxee wayina fakkaate jennaan yisamman nyaalin jiinati na wanni na aarsu hin jiru. Sila akkas hin taane malee akkas namummaa waan tokko nama yaa gaafa gootan namummaa irratti hundaaya namummaa irra gaafa hundooftan tokko. Maalash. Ka adabii fudhaa ka.
Adabbii meeqaan fudhanna? Adabbii 5,000 fudhanna. Meeqaan fudhattarre? Itti fuufanii garuu warri achi 1,000 takka darban sunniin. Itti fufan lamaanuu diyaasboora Ameerikaa jedhanii hiriyoota Tiraamp. Waayit Haawusiin keessa Staarbaaksii dhugaa ta'anii maal intalli fira qabdu eegsi kolfaana. Rabbuu arge kasanii. Wallaahi billaahi. Kasanuu rabbi arge. Giftoroonni kiyyatanii nu diyaasboora wallaahi firoo Ameerikaa. Dunge, please, today I need you. Today, please help me because this man is 37 win. Me, I need you this win done. You only triple in push done by done. Please, because my moral is not good. Ingiliffaan itti Ingiliffa kana yoo dhageenye rabbumarraa gad dhufte. Tokko oduu waa faamilii wal gargaaraa ishee. Taaf godhaa ishii taaf godhaa. Hundi keessaa taappii godhaa fannaa taachuu taappii godhaa rabbuma yaa wayinee wiinii kiyya Ingiliffaan balleessuuf yaadii baatee shii humna qabu shii laayik Kanaada taappii godhaa. Allana kasaasitu mudhata gajjabeeffattee hidda jaalala. Taappii godhaa. Ara guys triple. Triple kana wal gargaara. Triple taga gazu. Now triple. Ay.